gaafif deebii naa qopheessiteerti. Gaafichas akka gargaarsa Waaqayyootitti akka gargaarsa Kiristoos Yesuusitti gaafisan siniif deebisuuf ani obboleettiin keessan Qalam Fayyisaan sini qophaa'eera. Tokkoffaa irratti beezaa Qalam ifamashi Qalam ati eessatti dhalattee guddattee naan jette siifan. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanin dhaladhee guddadhee kanin dhaladhee Arsii Xareetaa kan jedhamtutti dhaladhee kanin gudda'e immoo Addis Ababaatti. Biyya Arabaa dhuftee maal yaaddee eega dhuftees maal baratte? Ani biyya Arabaa kanan dhufee kaayyoo qabadheen dhufeeyyuu innis immoo warra koo gargaaree ilmoos nan qabaa. Ilmoo kootiifis gargaaruun dhufeeyyuu. Akka carraa ta'ee naaf hin mijoofne ji'a lama minaamina ji'a 3 fi bultii 15 hojje'een bade. Tokkoffaa cinqii obboleessa koo Suudii deemutti fidee jiru san yeroo sanitti nan bo'aa nan cannaqamaa baay'een natti hin tolle tureeyyuu. Kanaaf cinqii san keessattis yaa'u gizee cinqiin sinitti baay'atu kan immoo haalli garagaraa sinitti daddabalamu hin dandeenye garuu obsan dhabe jechuun barbaada isarratti. Hoggaa nuti biyya keenya baanu kaayyoo qabannee gizee baanu obsinee waan hunda dabarsinee tiyyu kan obsannu alama keenya yookaan iqidii keenya bakkaan kan gaanu jechuudha. Sadaffaa irratti maal jaa shamarran keenya maaliif lammii biraa filatu hojja? Shamarran keenya egaa ani kan argamu Beirut keessatti ani isiniin je'eera ufeenan badee kan badeen boodammoo iddoo wanni tokko naan tolle waan ta'eef ani maalan go'ee nan heerume. Isas immoo heeruma sanis barbaadeef odoon ta'in kiraan manaan jira wanna baay'eetu jira jechuudha. Ijoolleen teenya baay'inaan filannoo ofii miti filataniiti miti. Video of gama jamara kiyya waan ta'eef natti ilaalinna inna shamarran keenya maaliif lammii hay nagaan Kiristoos Yesuus dachaa dirribaan siniif haa baay'atu. Baga ayyaana Faasigaatiin sin ga'ee YouTube siifan jalatti kan argamtan nagaan Kiristoos Yesuus siniif haa baay'atu dachaa dirribaan sinin jaa obboleeyyan koo har'a siifan har'a gaafif deebii naa qopheessiteerti. Gaafichas akka gargaarsa Waaqayyootitti akka gargaarsa Kiristoos Yesuusitti gaafisan siniif deebisuuf ani obboleettiin keessan Qalam Fayyisaan sini qophaa'eera. Tokkoffaa irratti beezaa Qalam ifamashi Qalam ati eessatti dhalattee guddattee naan jette siifan. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanin dhaladhee guddadhee kanin dhaladhee Arsii Xareetaa kan jedhamtutti dhaladhee kanin gudda'e immoo Addis Ababaatti. Biyya Arabaa dhuftee maal yaaddee eega dhuftees maal baratte? Ani biyya Arabaa kanan dhufee kaayyoo qabadheen dhufeeyyuu innis immoo warra koo gargaaree ilmoos nan qabaa. Ilmoo kootiifis gargaaruun dhufeeyyuu. Akka carraa ta'ee naaf hin mijoofne ji'a lama minaamina ji'a 3 fi bultii 15 hojje'een bade. Tokkoffaa cinqii obboleessa koo Suudii deemutti fidee jiru san yeroo sanitti nan bo'aa nan cannaqamaa baay'een natti hin tolle tureeyyuu. Kanaaf cinqii san keessattis yaa'u gizee cinqiin sinitti baay'atu kan immoo haalli garagaraa sinitti daddabalamu hin dandeenye garuu obsan dhabe jechuun barbaada isarratti. Hoggaa nuti biyya keenya baanu kaayyoo qabannee gizee baanu obsinee waan hunda dabarsinee tiyyu kan obsannu alama keenya yookaan iqidii keenya bakkaan kan gaanu jechuudha. Sadaffaa irratti maal jaa shamarran keenya maaliif lammii biraa filatu hojja? Shamarran keenya egaa ani kan argamu Beirut keessatti ani isiniin je'eera ufeenan badee kan badeen boodammoo iddoo wanni tokko naan tolle waan ta'eef ani maalan go'ee nan heerume.
Isas immoo heeruma sanis barbaadeef odoon ta'ini kiraan manaan jira. Wanna baay'eetu jiru jechuudha. Ijoolleen teenya baay'inaan filannoo ofii miti, filataniitii miti. Of video of gammajammara kiyya waan ta'e hafa natti ilaalinna. Inna shamarran keenya maaliif lammii Hai nagaan Kiristoos Yesuus dachaa dirribaan isiniif haa baay'atu. Baga ayyaana Faasigaatiin isin ga'ee yuutuubii siifan jalatti kan argamtan nagaan Kiristoos Yesuus isiniif haa baay'atu dachaa dirribaan isiniin jaa obboleeyyan koo har'a siifan har'a gaafiif deebii naa qopheessiteerti. Gaafichas akka gargaarsa waaqayyootitti akka gargaarsa Kiristoos Yesuusitti gaafisan isiniif deebisuuf ani obboleettiin keessan qalam fayyisaan isini qophaa'eera. Tokkoffaa irratti beeza qalam ifamashi qalam ati eessatti dhalattee guddattee naan jette siifan galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanin dhaladhee guddadhee kanin dhaladhee Arsii Xareetaa kan jedhamtutti dhaladhee kanin gudda'e immoo Addis Ababaatti biyya Arabaa dhuftee maal yaaddee eega dhuftees maal baratte. Ani biyya Arabaa kanin dhufee kaayyoo qabadheen dhufeeyyuu innis immoo warra koo gargaaree ilmoos nan qabaa ilmoo kootiifis gargaaruun dhufeeyyuu. Akka carraa ta'ee naaf hin mijoofne ji'a lama minaamina ji'a 3 fi bultii 15 hojje'een bade. Tokkoffaa cinqee obboleessa koo Suudii deemutti fidee jiru san yeroo sanitti nan bo'aa nan cannaqamaa baay'een natti hin tolle tureeyyuu. Kanaaf cinqii san keessattis yaa gizee cinqiin sinitti baay'atu kan immoo haalli garagaraa sinitti daddabalamu hin dandeenye garuu obsan dhabe jechuun barbaada isarratti. Oggaa nuti biyya keenya baanu kaayyoo qabannee gizee baanu obsinee waan hunda dabarsinee tiyyu kan obsannu alama keenya yookaan iqidii keenya bakkaan kan gaanu jechuudha. Sadaffaa irratti maal jaa shamarran keenya maaliif lammii biraa filatu hojja. Shamarran keenya egaa ani kan argamu Beerut keessatti ani isiniin je'eera ufeenan badee kan badeen booda immoo iddoowwan tokko naan tolle waan ta'eef ani maalan go'ee nan heerume. Isas immoo heeruma sanis barbaadeef odoon ta'ini kiraan manaan jira. Wanna baay'eetu jiru jechuudha. Ijoolleen teenya baay'inaan filannoo ofii miti, filataniitii miti. Of video of gammajammara kiyya waan ta'e hafa natti ilaalinna. Inna shamarran keenya maaliif lammii Hai nagaan Kiristoos Yesuus dachaa dirribaan isiniif haa baay'atu. Baga ayyaana Faasigaatiin isin ga'ee yuutuubii siifan jalatti kan argamtan nagaan Kiristoos Yesuus isiniif haa baay'atu dachaa dirribaan isiniin jaa obboleeyyan koo har'a siifan har'a gaafiif deebii naa qopheessiteerti. Gaafichas akka gargaarsa waaqayyootitti akka gargaarsa Kiristoos Yesuusitti gaafisan isiniif deebisuuf ani obboleettiin keessan qalam fayyisaan isini qophaa'eera. Tokkoffaa irratti beeza qalam ifamashi qalam ati eessatti dhalattee guddattee naan jette siifan galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanin dhaladhee guddadhee kanin dhaladhee Arsii Xareetaa kan jedhamtutti dhaladhee kanin gudda'e immoo Addis Ababaatti biyya Arabaa dhuftee maal yaaddee eega dhuftees maal baratte. Ani biyya Arabaa kanin dhufee kaayyoo qabadheen dhufeeyyuu innis immoo warra koo gargaaree ilmoos nan qabaa ilmoo kootiifis gargaaruun dhufeeyyuu. Akka carraa ta'ee naaf hin mijoofne ji'a lama minaamina ji'a 3 fi bultii 15 hojje'een bade. Tokkoffaa cinqee obboleessa koo Suudii deemutti fidee jiru san yeroo sanitti nan bo'aa nan cannaqamaa baay'een
natti hin tolle tureyyuu. Kanaaf cinqisan keessattis yaa'u gizee cinqiin isinitti baay'atu kan immoo haalli garaagaraa isinitti daddabalamu hin dandeenye garuu obsan dhabe jechuun barbaada isarratti. Hoggaa nuti biyya keenya baanu kaayyoo qabannee gizee baanu obsinee waan hunda dabarsinee tiyyu kan obsannu alama keenya yookaan iqidii keenya bakkaan kan gaanu jechuudha. Sadaffaa irratti maal jaa shamarran keenya maaliif lammii biraa filatu huja. Shamarran keenya egaa ani kan argamu Beerut keessatti ani isiniin je'eera ufeenan badee kan badeen boodammoo iddoowwan tokko naan tolle waan ta'eef ani maalan go'ee nan heerume. Isas immoo heeruma sanis barbaadeef odoon ta'in kiraan manaan jira wanna baay'eetu jira jechuudha. Ijoolleen teenya baay'inaan filannoo ofii miti filataniiti miti. Viidiyoo of gama jammara kiyya waan ta'eef natti ilaalinna.